ታያታልቅሽብኝ እማዬ በሞቴ አንቺን ከብቶች ማየት አይችልም አንጀቴ አንቺ የኔ ስስት ሰቀቀን ናፍቆቴ እመጣልሻለሁ አታልቅሽ እናቴ ሃሎ ስልሽ ጊዜ ድምፅሽን ስሰማ ናፍቆቴ ጨመረ ሆዴ ባባ እማ አንቺም ሆደ ባሻ እኔም ሆደ ባሻ አይዟችሁ ባየለ ሁለቱም አልቃሻ እንጀራ ለይቶን የዕለት ዕለት ጉርሻ የመለየት ዕጣ የሌለው መሸሻ ጸድቆ እንዳይቀርብን እስከ መጨረሻ እማ እመጣለሁ እማ ጸሎት አርጊ በፍጹም አታልቅሺ ወደሱ ተማጸኚ ይሰማሻል ጌታሽ አሎ ስልሽ እማ ስትሰሚ ድምፄን ያለያየን ጌታ ዳግም እንዲያገናኘን ስቀሽ አነጋግሪኝ እንባሽን ዋጥ አርገሽ ተስፋሽን መግቢኝ አይዞሽ አይዞሽ ብለሽ እማ እመጣለሁ እድሌ ባይቀና ባልገባ ከቅፍሽ ጆሮዬ ይሰማል ስትስቂ ደስ ብሎሽ ከልጆችሽ መሃል እኔ ተለይቼሽ ድምፅሽን ስሰማ ገና ሃሎ ስልሽ የእናትነት ሽታሽ ማራኪ ጠረንሽ የሚደባብሰኝ ለስላሳው እጆችሽ ጠንካራ ክንዶችሽ የሚሞቀው ጉያሽ ድቅን ይለብኛል ይመጣል ትዝታሽ እማ እመጣለሁ እማ አታልቅሺ በጸሎት ጠንክሪ አምላክ ከፈቀደ ካደረገን ኗሪ ዓመት ዕለት ሆኗል እማ አትጨነቂ እመጣልሻለሁ በተስፋ ጠብቂ እማ እመጣለሁ ቶሌ awwaan tokko sin hubachiisuu barbaadeen dhufe innis maalinni seetanii ba'uu dursaa yookiin gadduu dursaa yookiin itti dhiphachuu dursaa waan gootaniin isinitti hima ijoollee baay'ee an miidiyaa irratti nan arga bergit lamaan bo'aa jechuudha isaa yoon arge nan bo'aa ofii kootii nan bo'aa sirrii miti la maal gochuu barbaadu maal gochuusti sinirra jira seetaan adha sinittani ma waan gochuu qabdan warreen waaqayyoon isin eebbisee angaarra amma haadha qabdan isinittani ma dhugaarratti hundaa'e isinitti ma warreen qabdanii wanta sadii afur guutuu qabdu මේ වීඩියෝ කන ගිඩ්ඩුඩනි දාලා ani dhugaa waaqayyoon isiniin jedha dhugaan isiniin jedha hin danda'u waan kana nan beekas madicha amma akka ta'e otoo qabdeedu maaltu sin boochisa meenatti maa ati surmaayyuu mee galatoommi yaa waaqayyo jechuu qabdu tokkoffaa maalinni wanti sin boochisu inni dhabe gab jedhee taa'e immoo gana silarraa fagaatte boocha gochuu qabdu wantoota gootutu jira sila boru hattallee yoo dhabde akkasin gabbisiifne wantoota gootu isa goona wantumti qirsu jiru wantumti si boochisu wantumti si yaaddeessu hin jiru gootee jirta waan ta'eef yoo hin goone gammadansa baay'ee guddaadha waan gootaniin isinitti hima otoo qabdanuu silarraa fagaattanii sila sabor dhuftanii argitan otoo abdattanuu warra boochan warra yaaddan warra jettaniif
yaadan isinitti hima. Isa akkuma jirutti yaaddoon keessi dhiphinni fageenya teessee nama yaaddu akkuma jirutti garuu maal gochuun qabaadha kooti. Otoo ishiin jirtu boo'uu dursa maaltu na boochisa otoo ishiin jirtu jedhii duruuf gaafadhu. Maaltu si boochisa otoo jirtu? Otoo dhabee maaliin ta'uu qaba? Garuu madaasa boru akkasitti ta'ee si rakkifne amma otoo ishiin jirtu garuu maal gochuun qaba? Wanta 2 3 4 waan gootan isitti tokko amma otoo jirtu otoo qabdu otoo sirra jirtu ati otoo hin qabaanne gochuuf yaali. Waanuma xinnoo qabdu sanarraa isheedha nama biraati isin jedhe isheedha waan gochuu qabdu wayitti gammaddi waan jettu wayi gochuu qabda. Lama yoo fagoo jiraattes yoo dhiyoo jiraattes ofitti qabiitii mee akka hiriyummaa akka bolummaa akka haadhaa akkasiin jira miti akkasitti taa'ii kolfii xabadhu wajjin gaafadhu waan gaafachuu barbaaddu kolfisiisi waan ittiin kolfisiisuu barbaaddu jiraate yaadni sheersii gootu irraa fudhachuu barbaaddu jiraate har'a irraa fudhadhu. Sadii jireenyaaf barumsaaf hojiidhaaf irraa siquu dandeessa. Bilbilii nagaa gaafadhu yeroo hundumaayyuu isheetti kan ba'u siinaa cuucu jechuudha. Amma fe'ee si haa quuqamu amma fe'e abbaan fe'ee si haa madeessu karaa abbaa karaa obbolaa karaa nama biraa. Isheetti jabaattee hin jabaatin. Amma fakkeenya otoo achi teessanuu tasa abbaan kee obboleessi kee obboleettiin kee waa balleessuu danda'u. Otoo inni jiru garuu isheedhaa guutuu dhiisina. Karaa ta'een karaa dhoksaatiin illee haa ta'u karaa ta'een haa ta'uuti waan ta'e cufaa fideen. Maaliif akkuma nama sanaa gootee dhaabde taanaan hin sobdan jaalattu haadha kee miti jechuudha. Yookiin immoo gaafuma duute bichaa ba'uuf yookiin gaafa tokko viidiyoo waraabdee hin gooneefi jetta. Laa sana dura xiinxalii kana godhi. Yeroo baay'ee sitti himee maaltu na gaabbisiise maaltu yeroo hundaa keessa kootii akka banne na godha siniin jedhe yeroo tokko yeroon gaafa viidiyoo sana hojjedhe isinitti mee jira isinitti mee ture jechuudha. Waan lama yookiin bakka waan lama si jammar xiqqootti waan ta'eef waan lama nabaye sa'aatii sanatti gochuu kan hin qabu ture. Jalqaba ammuman jirutti ammuma ishiin jirtutti ammuman jirutti ishee biran teenye maatii biran teenye kana bari haadha koo yookiin abbaa koo biran teenye obboleettii koo biran taa'e ganaa xinnoo waggaa 4 waan ta'eef jechuudha. Achiin booddadha ishee bira toon jiru waan amma kana natti hin dhaga'amu amma kana hin beeku ani maal akka godhan yeroon gochuufii fedhe gargaaruu fedhe kutaa 5tti dhukkubsatte waan ta'eef jechuun erga mucaa deessee kaatee yaa dhiigni dhume waan ta'eef hin hojjettu waan ta'eef ishee yeroo hundumaa mataan laftiin maraan mataa dhukkuba. Yaa akkuma isiniin jedhu Finfinnee Xuqur Ambassaa ji'a 2 ciistee achi boodaan galte jechuudha. Yaa lafa baadiyyaatiin beektu waan ammaa sana caala ta'anis miti. Yeroo sanatti nan gargaara deebi'e yookiin immoo meeqoe baqa hunduma keessa hacuucameen deebi'ee hin gargaara wajjin hin haasofne
hin barre akkam akka ta'e gana ji'a lama fixee ji'a lamarran finne ji'a lama sadii hin ta'u jechuudha kan ishiin duute. Otoon deebi'ee waggaa 5-6 wajjin jiraadhe akkamitaan dhadhaa dhugaan isiniin jedhe yaada meeqaan irraa fudhadhaa barumsa meeqaan irraa fudhadhaa jaalala meeqaan irraa baradhaa yommasitti kan na gubee yoo amma kan duraanumaanuu toona fakkeenyaaf mana baretti silaa waan ta'e nan baraayyuu otoon jalqabumaa qabee bira jiraadha yoon jedha addasii. Lama immoo gaafii kan natti ta'e reefuun ol deebi'e isiniin jedhe ganama nagaan biraa dhiise deemee yoo haa dhukkubuu yookiin immoo wanta haa ta'u maleedha. Innaa lammaffaanii wanti nama mattani bu'ees nan baafaadha nan dhiisaas yoon jedhe kan nan dhiisifne inni tokko maalini isinitti hime gana anaa gargaarudha gara obboleetti koon jira magaalaa wayiitti waliso taate diidallaa iddoo jedhamtu otoon achi turuudha ganaa gadda ishiin dhukkubsattee achi iddoo eewti as deebite nan gargaaramee jedhe anaa reefu galu bakka ji'a laman turre jechuudha ani bira akkatti hojjetanis hin beeku barkixinnaa sanaanii waggaa 12 maal akka hojjetanis oma amma kana wanti hin danda'us hin jiru wanti hin beekus hin jiru. Ganama gaafa immoo gaabbiin koonni lammaffaa ganama nagaan biraa ba'e kana mana barumsaan dhaqee yoo barumsa gaayyuu maatti beenna miidhaa nama baay'ee hin beennu mana barumsaan dhaqee achoolee yeroo dhufu mataan na dhukkuba itti ciiste. Yoo gaxarii gaannaa daqiiqaa 15 yoo deemnee dhufne daandii qaseechaa deemnaa nama dhufne naaturu mataan na dhukkuba itti biyaa gizee hunda mataa waan dhukkubuuf isinitti bee dhiigan qabdu yeroo sana dhiigan bituu minaamin hin jiru kana bara namatu kenna gaafa sana gaafa jalqabaa afazarii koofi eessumma koorraa fuudhanii kennaniif leetira 2 jechuudha eewu 2 innaa ergasiiga namni eeyyamame isaan kana waan xeesarraan kanaaf immoo nyaataan akka deebi'utti himanii sana booda garuu mataatu dhukkuba gizee hundaa jechuudha amma sanatti nama mataan na dhukkuba innaan akkuma durii se'een bakka yeroo baay'ee wanta isheen nyaachuu qabdu xaafii diimaadha kiniiniin kennameef kan dhiigni deebisu waan biraas hin nyaattu isheenis amma kana baay'ee innaa utuma jennuu turre utuma jennu saa halkan ta'e utuma jennu bakka isa akka maleetti jetteeti mataa koo jettee jetteeti nafala xabe binaan waan jettu bakka amma moo baadiyyaa dhaga hammas immoo bakka akka dhiigni dhume waan sirriitti beeknu bakka mana kimii fuudhuudha nama immoo halkan sa'a 8 kaasanii minaan fidanii yeroo fidan na booda ijoollee 4tu jira yeroo san tokko ishii irratti eenyu jette kan sana walumatti 4 ana 5 tokko immoo ana fuuldura waggaa 2 jira halkan gaana halkan fuudhanii deeman sa'a 9 minaaminatti yeroo sanaan maani cirri natti jedhee yoona ani yeroo hundaa wanti tokko wanti gaariin isaa ta'u gadheen isaa ta'u waan natti dhagaamu jira akka warra qaaluu yookiin immoo akka warra raajiotaa jedhan waan natti dhagaamu wayi jira cirri natti jedhee kunoo nama goodaa wayi keessa jiru beektu akkasinatti taa'e daa'ima soon ta'u
nan deema gittir jettee dubartoonni situ mana jira daa'imni maal gooti gaaf deebisan beenu mana kimii keessatti waan ta'e naan jedhani achumaan nan didee gittin medhe nan dide fuudhanii deemanii baqa waan ta'e bichaan beekani waaqa halkan deemaa bulanii baadiyyaadha isiniin jedhe deemaa bulanii ganaa ta'u mana kimiin gahin isheen kan duute humnaa waliin dide baqa akka nama guddoo itti wajjin deemu malee dide yeroo san dubartoota natti ajajame na dhoowwe nan deeme inni nan hafe isaanin deemanii hin mana kimii sotoo qaqqabin daandiitti duute baqa hin argine otoo hin argeen jedha baqa namni tokko kan isin garramu fazarii malee yeroo ishiin achi keessa saaxinii keessa galchan namni argeen jiru maaliif gara mana kimii deemaa jiru inni kan qe'ee jira inni kan mana isaa jira dubarri lama kan heerumte jechuudha na akkasitti immoo deebisaa saaxiniitti galchanii malee na baqa otoo hin argeetuma deemte isa jedhu na gaabbisiisa baqa otoo inni gaaf sana sirriitti akkanatti ilaale namni tokko namni yeroo haasa'u tarii waan wayitii haasa'an si'a dhugaan isiniin jedha inni qabu immoo yeroo akka ta'e ta'u waa'ee tokko baqa na dinqasi baqa narraa jeffadha nama baqa gaafii kan natti ta'e kana lamaan tokkoon hin gargaara har'a hojjedhee hidhaa madaa'ee yookiin dadhabee hin deemne lama ishiin argine baqa sana lamaantu natti dhaga'ama yeroo hundumaa jechuudhaan dhiifama እና namni tokko fa'i komantii maallaa barreessanii kana dura yeroo baay'ee yaa'u sababa isinitti mee maatii faana maaf hin hojjenne warra kee faana obboloota kee faana minaamin naan jennaaniin gaaf tokko akka tasaa yaa'u dubbadhee toon dubbadhu garuu keessa bu'e komantii maallaa barreessa namni seetan heerumii hinnaa sanan dagattaa namni bakka isaa sinii bu'aa namni siniin bu'u soba sinitti fakkaate tokkoon keessan abadanii yaadatta wanta irratti yaadattu jira wanta irratti wanta ejjettu jira silame manan godhanneefati inni raanfattu surumaayyuu yaadatta daa kana taate jettee kan ishee jechuudha innaa anamma waa'ee biraa isa otoo hin taane mee otoo jiran warri boochanii otoo jiran warri haadha kootan baqa gaafii natti ta'an bar maaliifi irraa fagaattan malee abdii boru arguu qabdu irraa fagaattanii yookiin immoo irraa arguutti yeroon isinitti fudhate malee boru arguutti jirtu surma akka namatti farrisutti natti dhaga'ama na too qabdanu namni naaboo baay'ee tokko na gaddisiisan yeroo dhabde maal goota gaafii mataa kootiiti har'as irraan fagaadheetteetu hirqeette gas boocha gaafa dhabde maal goota sanarra waan hin taane hojjechuurra baqa waan barbaachisu waan ta'uu qabu yeroo isaatti taasisi malee waan addaa ta'e waan akka baqa yoo nama waan amma kana nama qabda haa jira haa boroon argitaan bar waan nama boochisu maal qaba kanaafuu waa'ee mucaa kanaatu na dubbisee hundaafuu karaa sana eenyumtu akka tuqaman hin barbaadu bargit namni tokko miti
baay'ee dhabee firii ta'es immoo kan jiraatu maayyuutti dhaga'amuu didee inni akka laphee namaatti garuu eenyu wallaalan maraatunis abbummaa fedhe haa ta'u akkamtuu jalaa akkamtuu karaa kana miidhamne barbaada waaqa maaliif seetan madaa guddaa tokko baqa yoona bichaa kana tokko jedhe yoon isin lakkaa'e hin fakkaatu malee madaa guddaadha. Inni akkasiin isiniin jedha. Hundaafuyyuu waan ta'uu qabu yeroo isaatti godhaa sanaan ala waan nama boochisuu qabu. Inni isaa kana jechuun tirfee jechuudha yookiin immoo waa farrisu jechuudha malee sirrii miti jechuu barbaadeen karaa kanaani. Kanaaf dhiifama garuu nama je'oo kooti isiniin jedha. Bye.